raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent.oromia.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuu godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Babaarottolee hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaalatamoo ashamaa. Kun sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kamisa muddee bultii 5 bara 2019ti. Sagantaa keenya guyyaa har'aatiinis gudeeddaa raayyaa ittisa kunuunfataa Impaayera Itiyoophiyaan shamarran Oromoo lamarratti lixa Oromiyaa Maccaa hona Gullisoo keessatti guyyaa lamaan kana raawwate qoratuuf gamasitti bilbilee odeeffannoo guutuu argannee fi duguuggaa sanyii qindaawaa raayyaa ittisa kunuunfataa Impaayera Itiyoophiyaan konyaa Gujii lamaanii fi konyaa Qellem Wallaggaa keessatti walitti fufiinsaan raawwataa jirus gamasitti bilbilee odeeffannoo Oromoota lamarraa argannee qabannee dhiyaanneerra. Turtiin keessan haga xumura sagantaa keenyaatti nu faana haa ta'uuf kan sanawwatu hana Tiikii Dhugaasaaf Bulaalaa Suur-Sagalee Mo'aa Buubaati. Jalqaba irratti gudeeddaa shamarran Oromoo lamarratti hona Gullisoo keessatti raawwate kan irraa qoranne horomticha Maccaa isin dhageessisuun sagantaa keenya aanfannaa itti dhiyaadha. Laaloo Assaabii naannoo Calleyaa akkasumas Gullisoo naangoo keessa rakkoo amaatu jira jedhamaa kan baay'ee nama gaddisiisu shamarran Oromoo lama raayyaa ittisa kunuunfataa Impaayera Itiyoophiyaa 40 gudeedamanii yeroo ammaa hospitaala jiru. Odeeffannoo jedhutus jira. Mee shamarran Oromoo kun eessatti akka gudeedamanii maqaan isaanii eenyu akka jedhamu amma eessa akka jiran uummata Oromoof ibsi. Ayyee shamarranni kun gandi isaanii Teegii Gaalloo jedhama aanaa Gullisoo jala ta'e. Tole. Dachuun isaanii dhukkubfatanii buufata fayyaa magaalaa Calleyaa dhufanii wallaanamanii utuu isaan ba'aa jiranii ijoollee kanarratti sagaagalummaa geggeessanii. Hayyee. Shamarranni kun maqaan isaanii tokko Gaaddisee Takkilee jedhamti. Umuriidhaan waggaa 16. Tokko immoo Araarsee Taammeruu jedhamti. Umuriidhaan waggaa 15. Tole. Ijoollonni kun wallaanamanii buufata fayyaa keessaa gaafa gadi baane buufati fayyaa kana duuba isaa buna caakkaa jira. Hayyee. Raayyaan ittisa biyyaa kun nama 4 ta'an ijoollee kana dhaabbatanii eeggatanii kan Gaaddisee waliin jiraate Makkalaakaa nama 2dha. Kan Araarsee jiraate Makkalaakaa nama 1dha. Makkalaakaan inni tokko immoo waardiyaa dhaabbateef. Kanaan booddee ijoolleen kun inni iyyan bu'anii uummatitti dirmachuudhaan sodaate meeshaa waan baataniif. Tole. Ijoollee kana durbummaa isaanii balleessanii jechuudha. Jalqabuma ijoolleen kun dhukkubaniitu mana yaalaa buufata fayyaa dhufanii yaalamanii osoo galaa jiranii ijoolleedhuma dhukkubaa jiran irratti jechuudha amma gudeeddaan kun kan inni raawwate. Eeyyee ijoollee dhukkubsatanii yaalamanii ba'anidha. Amma kun magaalaa Gullisoo irraa gam fagaata? Magaalaa Gullisoo irraa kiiloomeetirii 9. Tole. Miilaan sa'aatii tokko walakkaa. Amma gaa ijoolleen kun gudeedamuu isaanii qofa osoo hin taane loltoonni Koloneel Abiyyi kun sagaagalummaa irratti bifa garaagaraan bobba'aa turan. Dabalataan ammoo loltoonni gara lixa Oromiyaa Maccaa fi Gujii Boorratti bobba'an kun loltoota dhukkuba baraa yookaan HIVdhaan faalamanidha jedhameetu gama garaagaraan yeroo ibsamutu dhaga'amaa tarii rakkoo sanaaf saaxilamuu danda'u. Silaagaa maqaaf viidiyoon Oromoon bulchaa jira Oromoof hin dhaabbadhaa jetti. Maal jedhe hawaasniif bulchiinsi naannoo sanaa wanti jedhame jira? Hawaasni silasii sodaa guddaa keessa jira. Dafinoota gaddaa waltajjii geggeessanii sa'aa tokko booddee namni wal keessa deemuu hin danda'u jedhanii qajeelfamatti gabbuusanii. Hayyee.
naannoo hawaasa kan jiraatanitti sagaleen meeshaa yoo dhaga'ame lubbuu keessantu darba jedhanii qajeelfamatti buusanii. Hayyee. Uummati magaalaa Qalliyaa mirgaa fi dirqama isaanii waan eeggatan hin qabanii makalaakaa kana yookaan raayyaa ittisa biyya kanaan hoogganamanii sa'a 12 walakkaa taanaan yoo sa'i baddee yoo namni dhukkubfatee namni tokko gadi ba'uu hin danda'u. Kanarraan kan ka'e sodaa guddaa keessa waan galanii jiraniif waan tokko dirmachuudhaa fi irratti haasa'uudhaaf illee hin dandeenye jechuudha. Tole. Ijoolleen kun erga wanti kun irratti raawwate wanta godhan dhabanii hawaasis immoo itti dirmachuudhaaf wanta sodaataniif ogeessi fayyaa yaalan illee ta'anii utuu ilaalaa jiraniif erga ulfina isaanii gadhiisanii gara mana warra isaaniitti deebi'an jechuudha. Gocha hamaa kana shamarran Oromoo inumaayyuu ijoollee xixiqqoo ganna 16-15 irratti raawwataniitu akkasumatti nagaa jiraachaa jirudha. Gama kanan sirraatii hubadhe gochaan kun deddeebi'eeti kan inni lixa Oromiyaa Maccaa keessatti raawwataadha ture. Hona Gullisoo kana naannoo Gullisootti ammoo ajjeechaanis immoo bifa adda ta'een geggeeffamaa ture. Mee haalumti waliigalaa honni Gullisoo keessa jiru immoo maal fakkaata meesa kanas uummata Oromoof ibsi? Godina Wallagga Lixaa aanaa Gullisootii kaasee gandootii ishee jala jirtu amma Diillaa Gogolaa jedhamutti rakkoo hamaaf dararamaa keessa jiru. Magaalaa Gullisoo keessaa abbootii qabeenyaa namoota hojii mataa isaanii uummatanii hojjechuu danda'an torbee darbe keessa sassaabanii gara mana hidhaatti namkanii jiru. Hayyee. Keessumaa jaarsa ulfaataa obbo Badhaasaa Waldee jedhamu Gullisoo magaalaa keessaa jechuudha. Mucaa isaa Geetaachoo Badhaasaa kan jedhamu haadha warraa isaanii. Namoota kana guutummaa mana hidhaatti naqanii namni tokko magaalaa Gullisoo keessaa mirga eeggatee socho'uu hin danda'u. Sa'a 12 taanaan isaanis mana isaanii hin cufatu. Hayyee. Magaalaa Gullisoo keessaa namni hojii adda addaa hojjetee jiraata. Namoota bukkee karaatti buna shaayii kana gadan kanaa as keessa ta'a abbaan torbee jechuudhaan hindiiddu jedhanii dirqamatti kennanii jiru. Hayyee. Naggaadota caatii nagadan caatii abaa'oodhaa lagatti geessitu jedhanii naggaadota caatii fidan kana caatii akka isaan fidanitti Gullisoo magaalaa keessatti ispaaltii irratti dhidhiitanii caatii isaanii birrii hedduun bitanii kan isaan fidanii dhufan harkaa fuudhanii gaggatanii namoota immoo ol reebanii garreebanii namni mana hidhaa keessaa qabaadhaan fincaan dhaqaa jiru hedduudha. Hayyee. Godina Wallagga Lixaa aanaa Gullisoo magaalaa Qalliyaa keessatti guyyaa gaafa sanbadduraa deengeddaa guyyaa gabaadha. Guyyaa gabaa kana gabaan egaa gandoota garaa garaa irraa dhufu. Hayyee. Namoota gabaa dhufan kana reebanii keessumaa obbo Fikiruu Beekaa kan jedhamu suuqii mi'oota garaa garaa kan nagadee jiraatu. Shiftaan mana kee keessaa beetu uummata isaanii jedhanii sobanii nama kana ol fuudhanii gad fuudhanii reebanii birrii 4,200 harkaa fudhatanii sokkanii aanaa Gullisoo ta'e magaalaa Qalliyaa keessatti. Tole. Namooti reebaman immoo namoota hedduudha. Namoonni kun baay'ee reebamanii miidhamanii warra kaan gara mana hidhaatti fuudhanii deemanii namoonni kun baay'een isaanii amma fakkeenyaaf kan akka Fikiruu Beekaa, kan akka Lalisaa Margaa, Gammachuu Abdiisaa, Dingataa Dureessaa, Yaaddessaa Margaa, Guutuu Bokkaa, Aadde Abbunee Bokkaa kan jedhamtu immoo ofii isheetti iyyuu dadhabbii qabdi. Dadhabbii jechuun ulfachuudha. Mucaa garaa jira jechuudha. Hayyee. Abbaan manaa ishee konkolaachisaadha. Inni dirqama iddoo biraa jira mana hin jiru manaa dhaqanii gad fuudhanii shanee qallabdaa qeerroo qallabdanii reebanii nama nagaa baay'ee miidhama guddaa keessa galtee jirti. Tole. Ayyaana Garamfas kan jedhamu saayitii 6 walakkaa keessaa halkan keessaa jechuudha. Hayyee. Manaa fuudhanii gara mana hidhaatti fuudhanii deemanii Firoomsaa Tolasaa kan jedhamu mucaa barataa kutaa 12dha. Tole. Mucaa kana ol caccabsanii kuratarra goototanii karaa irratti dhiisanii deemanii. Tole. Ayyaantuu Gannatii kan jedhamtu jiraattuma magaalaa Qalliyaa taatee haadha warraadhaa mucaa tokko qabdi lammaffaan immoo dadhabbii garaa qabdi. Warreebanii garreebanii isheen illee baay'ee rakkina hamaa keessa jirti. Hayyee. Darajee Bishii kan jedhamu ganda Naawur Gaalloo irraa gabaa kan dhufee isas reebanii. Amanuel Tasgaraa kan jedhamu ganda Naawur Gaalloo jala gabaa kan dhufee innis reebame. Nagaa Addunyaa kan jedhamu kutaa 7ffaa barataa umuriidhaan waggaa 15 kan hin guunneedha. Manumaa gad fuudhanii magaalaa Qalliyaa keessaa mucaamaa wallaalaa kakkaabalanii dhiitanii. Abbaa warraa Abbunee konkolaachisaan ammaa kun ganama haadha warraa isaa hubachuudhaaf bakka dirqama deeme sanaa gaafa inni dhufu ammoo fuudhanii oolaarii keessa buusanii gara mana hidhaa fuudhanii deemanii. Magaalaa Qalliyaa keessaa mucaa kutaa 12 baratu
Yootee Malkaamuu kan jedhamu nama nagaa deemaa jiru qabanii gara mana hidhaatti fuudhanii deemanii. Godinuma Wallagga Lixaa aanaa Gullisoo ta'e ganda Sankii naannoo irratti immoo gaafa sanbataa galgala lolli tokko kan hin jirre hawaasa nagaa irratti meeshaa dhukkaasaa bulanii. Ganda Maaruu keessatti reettii namaa hidhatuun mana namaa ol lixanii baaduudha ta'anii bukoollee dhugu. Hayyee. Achumarraan immoo godinuma Wallagga Lixaa aanaa Gullisoo ganda Diillaa Gogolaa jedhamu keessatti immoo gadda gaafa sanbataa nama nagaa waldaa kiristaanaa keessa jiru gaafa isaan qabuudhaaf jedhan qeerroo Faayisaa Milaakuu jedhamu. Mucaan kun harkaa fiigee ba'ee rasaasa lama irratti tokkotan. Hayyee. Maatiin mucaa kanaallee eessa akka inni jiru hin beekanii mucaan kun miidhamuu danda'a, du'uu danda'a, gobaatti dirbuu danda'a wanti beekamaan hin jiru. Tole. Gochoota akkasiitu aanaa Gullisoo jala ta'e gandoota jiran irratti raawwataa jira jechuudha. Kun kan Oromticha Lixa Oromiyaa Maccaa Hona Gullisooti akkuma hamma dhageessan shamarran Oromoo lama irratti guyyaa lamaan kana gudeeddaan raawwachuu fi raayyaan ittisa koloneeffataa Impaayera Itiyoophiyaa 3 yeroo gudeeddaa shamarran Oromoo lama irratti raawwatan tokko ammoo waardiyaa ba'ee fi kan jiru ta'uu fi uummanni Oromoo naannoo saniif ogeeyyiin fayyaallee bakka ilaalaa jiranitti gochaan ammeenyaa kun shamarran Oromoo irratti raawwachuu dabalataanis hidhaa fi ajjeechaan qabeenya uummata Oromoo Lixa Oromiyaa Maccaa barbadeessuun kan itti fufee jiru ta'uu isaati kan Oromtichi Maccaa Hona Gullisoo raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti hime kun. Kanatti aansuudhaan ammoo gara kibba Oromiyaa konyaa Gujii Lixaa Hona Bulee Oraatti bilbiluun haala waliigalaa Oromoonni konyaa Gujii Lixaa keessa jiran kan irraa odeeffanne Oromticha Gujii isiniif dhiyeessinaa innis akka ittaanu kanatti dubbisaa aanfataa. Hello. Walumaan nagaa. Nagaa keessan nagaa. Nagaa. Ani Xiiqii Dhugaasaan jedhama raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa irraan si bilbilaa. Hayyee. Egaa akkuma waliin quba qabnu konyaa Gujii Lixaaf ba'aa akkasumas Booranaa Lixa Oromiyaa Maccaa konyaa Wallaggaa furan keessatti Oromoon kun ganna tokkoof walitti fufiinsaan obbaafamaadha jira. Hammas ammoo konyaa Gujii Lixaa keessatti akka malee waan kun ammaatee jira jedhama naannoo Bulee Oraa kanattis Oromoonni yoo xiqqaate namni 500 oli hin makaratuu hin tolfatuu akkanumatti ala bulchani bakka tokkotti walitti qabaniitu ooboo nyaachiftu jedhanii dararaa jiru. Odeeffannoo jedhutu jira. Mee waan keessa jirtan uummata Oromoof ibsi Oromtichi konyaa Gujii Lixaa Hona Bulee Oraa. Hayyee odeessi jiru sirriidha. Akkasuma nama 500 oli sanas dabaree baay'inaan achi caaluu danda'a. Inni kun akkasuma uummanni naannoo kana keessatti argamu sababi isaa shanee nyaatanii obaachanii jedhanii uummata nagaa bakkarraa buqqisaa kaan hidhatti guuraa kaan dhaanaa hojiiwwan gosa kanaa hojjechaa uummanni eessa dhadhaa bakka seenarraa buqqaanee ka jedhu nama diratti oofanii raranii midhaan hektaara 2,300 gahu fichoota baay'ee irratti midhaan akka xaafii akka hamaraa kun badiisa jira. Uummanni naannoo kanarratti rakkoo hagana jenne miidhaa fi dararaa baay'inaa keessa jira. Amma Oromoota baadiyaa keessaa guuradhan egaa ganda qonnaan bulaa keessaa guuruu jedhani gandoota haanaa kanfaa keessaa guuraniitu magaalaa kamitti immoodha kan isaan amma Oromoota Gujii kana oofaa jiran? Gandoota akka Gaadduu Jabaasiree, ka akka Carii Saphaliisaa, ka akka Hadaa Loggaa, ka akka Carii Baddeessaa, ka akka Odaa Nageellee jedhamu gandoota baay'ee keessaa uummata naannoo magaalli gugurdaan jiru dira xixiqqaa ka akka dira Jabaasire jedhamu, dira Biiddumaa jedhamu, dira Baddeessaa, Qarsaa jedhamu kanatti achi gula guuranii walirratti ugguranii maatii nama tokko nama 20 fi 10 walitti qubsiisaa hojii kana hojjechuu jirani. Kaan keessaa hidhaa dikaa horii guuranii waajiratti qalachaa nyaachaa hojii akkanaa hojjetan. Egaa gochaan kun kanaan dura mootota koloneeffattoota Habashaa darbaniinis ta'eera. Bara mootummaa Mangistuu Hayilamaariyaam yookaan bara mootummaa Dargii sana waan badee qallabdu jechuudhaan maqaa mandar masrataatiin uummata lafarraa buqqisaniitu ganda tokkotti walitti qabaa turani. Sana godhee osoo hin turin mootummaan Dargiidhaa kufe. Ammas bifuma sana fakkaatuun amma kan Oromoota Gujii buqqisanii walitti qabaa jiran meesa kanarraa nu himi. Isuma sana akka ganna Dargii mandara jedhanii mana namarraa diiganii buqqisanii oofan jedhanu gaafas nuti ijoolleedhaan beennuu akka seenaa abbootiirraa dhageenyetti akkasuma
ammas bifuma sanii hojiiwwan akka sanii uummanni kun yakki keenya maali balleessaan keenya maali yakkinee yoo jedhanu shanee nyaachittanee shittaa nyaachisaa hojiiwwan kanaatiif lafa keessaa ka'uu qaddani beeloftanii isinillee dhumuu qaddani kanarraa kanaafee lafti yoo qollaa yookaan duwwaa hafee aba'oon iddoo jiraattu hin qabdu ka jedhanuun kaabinee shira kana xaxaa waraana mootummaa uummatatti naqaa hojii gosa kanaa hojjechaa jiran. Kanaan dura manuma uummataadhaa maatii waliinuu gubaa turan konyaa Gujii Lixaa kana keessatti ba'aa keessattis naannoo qarcaafaa kanatti maanguddoo ganna 70 oliifaa mana keessatti abiddaan gubaa re'ee ilmaansii waliin gubaadha turan. Amma immoo uummata oofanii loonillee oofanii uummata bakka tokko walitti qabanii horiillee irraa qalataa jirudha kan itti jettu dabalataan ammoo hidhuu fi ajjeesuunillee itti fufeeraa jedhama mee kanallee waan quba qabdoo jiraate sumaan uummata Oromoof himi. Kunis akkasuma godina Gujii Bahaatii fi Lixaa keessatti hojiin kun ji'oota 11 fi sirnaan raawwachaa gocha akkanaa kana turanii jiranii mana gubaa jaartii dhukkee shalalaa jedhamtu faganda lamii irbaa naannoo boorottuu jedhanutti akkaataa isaan mana waliin gubaa turan ni beekamaa. Akkasuma gara aanaa dudda daawwaa keessatti namoota gara 13 ta'an kasaan leessanee fi naannoo harqalloottis akkasuma naannoo nama 7-8 uummata leessaa turan kanaan duralleen gabaafamaa turee jira. Dhimmi kun babal'ataatuma itti deemee amma kana immoo buqqisuu fi hidhaarra jiran. Namoota hidhaman tarii keessaa maatii maqaadhaan yaadattu yoo jiraate asumaan osoo tuqxee. Maatiin hidhaman haga nama baay'ee isinii himuu danda'a fakkeenyaaf akka ganda gaadduu jabaa sireetti kaffee duubee nama jedhamu akkasuma amaaree kaffee nama jedhanu jiloo kaffee nama jedhanu. Hayyee. Akkasuma siidaa yookaan rufaa'eli kaffee nama jedhamu maatii nama tokko callaa keessa nama 20 olitti hidhamee jira ganda hadaa loggaa yoo dhattee. Nama bulee guyyeefa jedhanu maatii isaanii waliin gara nama 20 nama ga'u namootaan baay'eetu hidhaa jiran. Egaa hidhaan kunis ajjeechaanis saamichis gudeeddaan lixa Oromiyaa Maccaa fi Gujiif Booranatti akkuma waliin quba qabnu itti fufee jira. Oromoon duroolii dirmata amma immoo yeroo Oromoon Maccaa kun dhumu yeroo kan lixa Tuulamaa dhumu Gujii Booranaa dhumu Oromoon akka durii wal quba hin qabu inumaayyoo piidiyoon amma. Lammaa Magarsaa fi Abiyyiitu ol dhabee jetteetu olola oofaa jirti. Lammaan kana duraanaaf Abiyyiin kan ol dhabsiisu du'a qofaa jedhee dubbatee ture. Amma amma jarri kun wal dhaban jedhanii fi isa Oromoo fixaa jiran kana isa Oromoon kutaa ka biraa immoo walitti callisu kana maal jettamee dhaamsolii galaa uummata Oromoof yoo qabaatte dhaammadhuutii marii keenya xumurree fuulduras itti deebiinsi odeeffadhaa Oromtichi Gujiidha. Hayyee kan lammaa fi Abiyyi wal dhabanii jedhamu kana nutis akkasuma miidiyaan dhageenyaa. Kana yoo ilaallu akkuma tanaan dura Oromoon bilisoomee jira Oromoon bilisoomee jedhanii qeerroo aba'oon alaa galuu qaba jedhanii sobanii uummata baay'ee fichisiisaa akka turan irratti yoo ilaallu wanti kun shiruma oppidiyoon wayyaaneen bakka buuste huddu malee wanti kun dhugaa jennee itti amanuu hin dandeenyu. Gama kanaan akkaataa immoo dhaamsa keenya dhaammannutti akka godinaalee lixa Oromiyaa kibba Oromiyaa kanatti. Rakkoolee haganan jenne irra jirraa gocha suukkanneessaa duguuggaa san'iitu nurratti raawwatamaa jira waan ta'eef Oromooti kaabaa kibbaan bahaa lixaan akka nutti birmatanii nurraa sirna nama nyaatu kana kaasanuu jedha dhaamsa kiyya. Dhugaadhumatti gaa Oromtichi konyaa Gujii Lixaadhaa haala Oromoonni kibba Oromiyaadhaa keessa jiran gocha ammeenyaa loltoota Koloneel Abiyyiif Lammaa Magarsaan Oromoota Gujii irratti raawwataa jiranii fi dhaamsa waliigalaas uummata Oromoo bal'aaf karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa dhaamteef guddoon si galatoonfadha fuulduras itti deebiinsi odeeffadhaa fayyaa ta'e. Hayyee galatoomaa baay'ee galatoomaa jenna. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamu akkuma walitti fufiinsaan baatiilee 11 darban kan isin dhageessisaa turre yeroo ammaattis gudeeddaan ajjeechaan qabeenya Oromoo gubanii barbadeessuun raayyaa ittisa koloneeffataa Impaayera Itiyoophiyaan geggeeffamaa ture ammas jabaatee itti fufee jiraatuusaa dubbii amma Oromticha konyaa Gujii Lixaa hona bulee oraarraa odeeffannee isin dhageessifne kanaan mirkaneeffatuun ka danda'amu yoo ta'u. Dabalataan ammoo bifa adda ta'een isa kanaan dura mana Oromootaa gubaa fi qabeenya isaanis barbadeessaa ajjeesaa turan ammeessuudhaan guutummaa guutuutti qotatee bulaaf horsiifatee bulaa Oromoodhaa lafaaf mana isaaniirraa buqqisuun magaalota naannootti godaansisaa akka jiran ta'uudha kan Oromtichi Gujii Lixaa kun dubbate.
Bifuma wal fakkaatuun ammoo yeroo ammaatti lixa Oromiyaa Maccaa Konyaa Qellem Wallaggaa keessattis gochaan wal fakkaataan deemaa ka jiru ta'uu fi Oromoonni akka hin dalaganne taasisuudhaan lafaaf qabeenya isaanii irraa buqqifamaa ka jiran ta'uu kan nutti hime Oromticha Konyaa Qellem Wallaggaati. Innis muuziqaa ce'umsaa kana booda dhiyaataa itti dhiyaadha. Konyaa Qellem Wallaggaa naannoo Ganda Suddii jedhamu keessaa guutummaa mattii uummanni Oromoodhaa raayyaa ittisa koloneeffataa Impaayera Itiyoophiyaan buqqa'aa jira jedhama. Mee haala Konyaa Qellem Wallaggaa keessa jiru karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa uummata Oromoof ibsi Oromticha Maccaa Lixa Oromiyaa Konyaa Qellem Wallaggaa. Godina Qellem Wallaggaa naannoo Konyaa keessatti rakkoo ammaa baatee irra gaara. Uummati kan inni ittiin jiraatu diina ta'ee jiraatu. Amma fakkaatitti raayyaa ittisa koloneeffataa nammuudhaan uummati karaa dhaqeenya karaa isaa makara fudhatee jiraachuudhaan kana ta'ee kana dura nama mana hojii isaa hojjetu nama fedhiidhaan ajjee ture jira. Kanaaf amma uummanni baay'ee rakkaawaa. Amma kun yoom jalqabe? Jalqabuu isaa torban lama dura. Amma uummatni guutummaa matti buqqa'eera moo kan achitti hafe jira? Uummati garii baqateera. Kanaaf nama muraasa baay'ee yeroo jiran baqachaa jiraachaa jira. Uffata keenya baay'ee haala yaaddessaa jiru. Amma isa kan hundumaatti furmaata godhuufati maaltu falaa jetta yookaan uummata Oromoo bal'aatti maal dhaammatta? Tokkoffaa qofatu falan jedhan gaafa tokko ta'anii waan deeggaranii qabuu dandeenya. Qabee kanatti haa gosotaan waltoonni dhagaa waltoonni gonkumaa waraanaa kanaaf tokkummaa keenya cimsuu qaban jedhan. Tokkummaa gaafa hin jiru kaleessa gaafa maastar pilaanii Wallaggaa fi Qellem kana malee gaafa arginu gabaata gaafa maaliidhaan qabaa ture har'a yeroo gaafa Wallaggaa fi waajjira jechaa jiraniif namni gaabii dharreessa waan malee afadhan kanaafuu namni furii qaba kanan jedhan. Dhugaadhumatti Oromtichi Lixa Oromiyaa Maccaa Konyaa Qellem Wallaggaa yaada keef galatoomanis uummata Oromoon siifan gaa yaadaaf dhaamsa kee fuuldurattis immoo sitti deebi'ee si odeeffadheen uummatni Oromoo Lixa Oromiyaadhaa kan inni keessa jiru uummata Oromoo bal'aa dhageessifnaa kanarraa fayyaa ta'e. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo odeeffannoon amma Lixa Oromiyaa Maccaa Konyaa Qellem Wallaggaa irraa argannee sin dhageessifne kun qulqullina dhabuu sagalee sababa rakkoo neetwoorkiin walqabatee nu mudateef nuuf galchaa isiniin jechaa sagantaa keenya itti aanu keessatti ammoo yoo milkoofne odeeffannoo bal'aa gamasitti bilbilee odeeffannee kan isin dhageessifnu ta'uu gamanumaan isin yaadachiisuu jaallan. Akka waliigalaatti sagantaa keenya guyyaa har'aatiin duguuggaa sanyii qindaawaa baatiilee 11 darban kana Lixa Oromiyaa Maccaa fi Konyaalee Gujii Ba'aaf Lixa akkasumas Booranaa keessatti raayyaa ittisa koloneeffataa Impaayera Itiyoophiyaan Oromoota irratti raawwataa jiru qoratuuf gara Konyaa Gujii Lixaa Hona Bulee Oraatti bilbilee kan Oromticha Gujii irraa odeeffannee fi Lixa Oromiyaa Maccaa Konyaa Qellem Wallaggaatti bilbilee kan Oromticha Maccaa irraa odeeffannee dabalatee gudeeddaa raayyaa ittisa koloneeffataa Impaayera Itiyoophiyaan shamarran Oromoo lama irratti Lixa Oromiyaa Maccaa Hona Gullisoo keessatti guyyaa lamaan kana raawwates qoratuuf gamasitti bilbilee kan Oromticha Maccaa irraa odeeffannee isin dhageessisuun armaan baaneerra. Egaan odeeffannoo guyyaa irraa Oromoota kanarraa odeeffannee isin biraan geenyeen mootummaan koloneeffataan Impaayera Itiyoophiyaadhaa maqaa Oromootiin aangootti ol ba'ee sirna kolonii koloneeffattoota mootota Abashaadhaa Oromiyaaf Oromoorra bubbulchuudhaaf Oromoo duguugaa akka jiru ta'uun wal naman gaafachiisu. Isa kanattis xumura godhuudhaaf uummanni Oromoo golee Oromiyaa cufa keessaa waliin ka'uudhaan warraaqsa jalqabee jiru finiinsuu akkasumas waraana bilisummaa Oromoo ooboo jabeessuudhaan biyya isaa Oromiyaa kolonii koloneeffattoota mootota Abashaa jalaa walaboonfatuu fi bilisummaa isaas dhugoonfatee mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaa dhaabbatuudhaan bilisummaa guutuun biyya isaa Oromiyaa keessa jiraatuun furmaata waan ta'eef warraaqsa keenya ajabeessinu waraana bilisummaa Oromoo boos ajabeeffannu waan dandeenyeen aatumsinu jechaa dhaamsa keenyaan sagantaa keenya guyyaa irraa kan obbaafnu ana xiiqii dhugaasaaf gulaalaasuuf sagalee mo'aabuu baatii haga sagantaa keenya yeroo taanuun walitti deebinutti humaan nama borii ni tolchinna.